Haya kam jirtan kabajamtoota jaalatamtoota chaanalii Digital Oromoo guyyaa irraa yaada haaraanii akkasuma viidiyoo haaraanii walitti deebinee jiru. Kanneen haaraw taatan subscribe gochaa maatiiwwan chaanichaa amma akkuma duraatiin like gochuu hin dagatina. Guyyaa irraa viidiyoo san keessatti akkaataa isanii appilikeeshinii asirratti argatan kanirraa qarshii argattan isin agarsiisa. Appilikeeshinii kanarratti viidiyoo gaggabaabaa post godhuuni view 1000 irraa $0.0 tokko argatan. Akkasuma invitation code qaba. Invitation code namatti erguuni $15 argatan. Akkasuma video hedduu post godhuuni qarshii hedduu argachuu dandeessan. Application kana akkamiin akka isin argatan akkasuma akkamiin akka isanii download gootanii akkamiin akka video postanii irraa qarshii argatanii isin agarsiisa. Gara video jalqaba Telegram dhuftee Telegram bakki searchii sun irratti tuqxee irraanii Digital Oromoo itti akkanatti Digital Oromoo jettee akkanatti akkana search gootee ergaata akkana search gootee channel kana si gabbaa kaamma logoon isaa adii kana ka jalqaba kana irra tuqxa irraanii akkan jala gaddeemtee bakki jala tanatti application argam kana link kana irra tuqatta ergaa link kana irra tuqattee linkiin kun akkana si gabbaasa erganni akkana si gabbaase koodii kana copy goota bakka nama gubbasar kana copy goote yeroo banattu koodii kana banata yeroo koodii kana banattu $3 argatta yookiin ammoo in argattu koodii kan akkan copy godhatte irraanii bakki jala get in on play ka jedhu irratti tuqatta erga irratti tuqatteen booda gara wanitti si geessa gara play store si geessa application kana baazer support maaniif ammoo linki sun irratti tuqee linki suniini argadhee maaniif ammoo karaa play store tiin barbaadanii isinitti hima wanni ani barbaadanii fi koodii invitation koodii qabaatti malee $3 sun argattu waan ta'eef akkaataa isa akkisan $3 sun argattanii bisanii fedhe akkasuma open dhooftanii seentanii erga open dhooftanii seentanii yeroo isanii linkii irra dhooftanii akkana isanii gabbaasa ejjenni akkana isanii gabbaase bakkam continue with google ka jetti kana irratti tuqattan bakkam continue with google ka jetti kana irratti kan tuqattan irraanii email keessaniin wanni gootanii email keessanii seentanii application irraanii yeroo san email keessan keekkeettanii irraanii koodii san gaafataa koodii ani san agarsiisuuni taa koppii godhatan sun keekkeewwatanii akkana banatan isin jedha aga guyyaa birooti walitti deemuunitti nagaan nuuf jiraadha.